Bakka jirtanitti nagaanii fi ayyaanni Waaqayyoo inni hundumaarra caalu isiniif baay'eetu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo ijoollee Waaqayyoo sagantaa galataa waldaan the Church of God qopheessite irratti kallattiin hirmaataa kan jirtan akkasumas bakka jirtanitti alkallattiin sagaleen kun sheer ta'ee isin qaqqabee dhaggeeffataa kan jirtan hundi jirtuu nagaa keessanii jajjabaattu inni nagaa isaa nuuf baay'isee har'aan nu ga'e barus nagaa isaa keessatti nu jiraachisu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan ulfina guddaa haa fudhatu. Egaan jaalala Gooftaa ta'ee dubbii Waaqayyoo isiniin ga'uudhaaf yeroo ammaa kana toora kanarratti dhufeen jira. Isinis bakka jirtanitti yaada fi qalbii keessan walitti qabattanii dubbii Waaqayyoo kan akka hordoftan abdii guddaan qaba. Kutaan isiniif dubbisu Phexros isa lammataa boqonnaa 3dha. Kutaan kun lakkoofsa 1 kaasee hanga dhumaatti yaaduma wal qabataa yaaduma tokkodha kan inni dubbatu waa'ee lammata deebi'ee dhufu Kiristoosii wajjin wal qabsiisee yaada namoonni tokko kaa'anii fi deebii namni Waaqayyoo kun immoo saba Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo warra Kiristoositti amananii sababbii amantii isaaniitiif lolli irratti ka'ee biyyoota garaa garaatti faffaca'anii jiraniif ergaa kana kan barreesseef kan dubbataa jirudha. Dubbisuu kana gabaabsuudhaaf lakkoofsa 8 irraa kaasee dubbisa inni isaa oliisi yaaduma wal qabatudha. Isin garuu lakkoofsa 1 kaastanii dubbifachuu ni dandeessu. Akkas jedha: michoota koo guyyaan tokko Goofticha biratti akka waggaan kumnis akka guyyaa tokko ta'uu isaa yaadatti qabadhaa. Gooftaan wanta abdachiise raawwachuudhaaf hin seesu. Akka namoonni tokko seesutti isa lakkaa'an miti. Inni namoonni hundinuu yaada garaa isaanii akka geeddaratan malee garri tokko iyyuu akka badan waan hin barbaanneef obsaan isaaniif hin danda'a. Guyyaan Gooftaa immoo akkuma dhuftuttiin dhufa. Guyyaa sanatti bantiiwwan Waaqaa sagalee guddisee didichuun hin dhidhimu. Ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuu hoo'a ibiddaatiin wal gadi dhiisa. Lafti wanti isarratti hojjetame hundinuus gubatanii hin badu. Wanti kun hundinuu akkasitti wal gadhiisu erga ta'e isin namoota attamii ta'uutu isiniif ta'aree? Jireenya qullaa'aa jireenya namoota Waaqayyoodhaaf ta'u jiraachuun isin irra jira. Akkasitti jiraattanii dhufa Gooftaa yoo eeggattani isaaf ariifattanii hojjettu. Guyyaa sanaafis bantiiwwan Waaqaa ibiddaan gubatanii waliin gadhiisu. Ijoon uumamaa lubbuu hin qabne hundinuus hoo'a ibiddaatiin hin baqaa. Nuyi garuu akka abdiin nuuf kennametti bantiiwwan Waaqaa haaraa lafa haaraas warra qajeelummaa keessa buufatan in eegganna. Kanaafis michoota koo isaan kana eeggachaa warra xurii fi mudaa hin qabne taatanii Waaqayyo wajjin nagaa qabaattanii akka argamtaniif dhama'a. Gooftaan obsaan isiniif danda'uu isaa fayyinaaf karaa isiniif kennuu isaatti lakkaa'adhaa. Obboleessi keenya Phaawulos inni jaallatamaan ogummaa Waaqayyoo isaaf kenne waa'ee isaatiif isiniif caafeera. Inni ergaa isaa hundumaa keessatti waa'ee dubbii kanaa yeroo caafu akkuma kana hin dubbata. Ergaa isaa keessaa illee wanti hubachuun isaa nama dhibu tokko jira. Isa kanas warri wallaalonni warri waanuma argan qabanii gadi dhiisan akkuma caaffata qulqullaa'aa isa kaanis jal'isan badiisaaf akka isaanitti ta'utti hiika isaa hin micciiru. Isin garuu michoota koo isa kana duraan dursitanii beektaniittu. Kanaafis irraa kaachuu warra seera Waaqayyoo hin eegnetiin fudhatamtanii sokkitanii isa jabeessitanii qabattan irraa akka hin kaafamneef eeggadhaa. Ayyaana Gooftaa keenyaatti Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuttis guddadhaa. Bara si'anaatti guyyaa baraattis isaaf ulfinni haa ta'u. Ameen jedha. Haaleluyyaa. Jabaa irratti jabaa, guddaa irratti guddaa kan taate leenca Yihudaa hangafa nagaa ilma Waaqayyoo Waaqa hundaan olii Waaqa bara baraa abdii dhugaa Yesuus Kiristoos
Mana keenya galgalaa wabii keenya isa dhugaa Yesus bara baraan ulfinni guddaan siif haa ta'u. Jaalala guddaa nuuf qabduun ayyaana nu baay'istee mana keef yaada kee keessatti utubdee nu dhaabdeetta. Karaa gara jireenyatti nu geessu nutti agarsiistee sagalee jireenyaaf sagalee dhuka qabu kan dhuka nutti godhuu fi mana kee keessatti hafnee akka jiraannu isa nu godhu. Bara hamaa kanattis qabannee kan ittiin darbinu isa nu gargaaru dubbii kee ayyaana kee waan nu baay'istee bulfadhu. Ammas bara rakkisaa bara hamminniif jallinni guute kana keessa ittiin darbuu kan dandeenyu baay'ina ayyaana keetiif araara kee dubbii sagalee kee qofaan. Dubbiin sagalee kee waan haaraa gochuu danda'a. Dubbiin sagalee kee waan addaa gochuu danda'a. Dubbiin sagalee kee waan hin jirre jiraachisuu danda'a. Dubbii kee kanaan dhukni keenya akka jabaatuuf ati garaa keerraa yaada kee nuun ga'i. Nutti dubbadhu. Nus warri dubbii kee kana dhageenyu akka barsiisa kaanitti otoo hin taane akka sagalee kee dubbii keessa jiraatatti ilaallee xiyyeeffannootti kenninee garaa keenya baranneetti qabamnee akka jiraan ittiin akka oolluuf ayyaana nu baay'isi. Anillee dubbii kee kana naan dubbadhu akka ta'utti akkan dubbadhu ayyaana kee naaf baay'isi. Humnoonni kana arguu hin barbaanne sagalee keetiin akka jajjabaannu kan hin barbaanne dubbiin dhugaan akka dubbatamu jireenya keenya keessatti akka ija godhatu hin barbaanne kanaaf halkanii guyyaa kan nu gaadu humna keetiin kan rukutame haa ta'u. Hafuurri kee, humni kee, ayyaanni kee, araarri kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Ameen. Tole egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ulfina guddaa fudhatu. Kutaan kuni waa'ee bara dhumaa ilaalchisee waan baay'eedha kan inni kaasu. Kutaa kana qofa otoo hin taane kutaa biraa irratti illee dhimma dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin wal qabsiisee wanti baay'een dubbatameera. Anamma xiyyeeffadhee dhimma dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos irratti gadi fageenyaan hin dubbadhu yeroo kana. Sababni isaa yeroo gabaabduu kanatti waa'ee deebi'ee dhufuu Kiristoosii fi bara dhumaa dubbadhee fixuu hin danda'u. Barumsa mataa isaa danda'e iskaatooloojii jedhama. Barumsi waa'ee bara dhumaa qoratu iskaatooloojii jedhama. Iskaatooloojii jechuun immoo waa'ee bara dhumaa qorachuu fi barsiisuu irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Inni kun baay'ee bal'aa koorsii guddaadha jechuudha. Kanaan dura gabaabinaan waa'ee lammata deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuus Kiristoos barsiiseera onlaayinii dhuma kanarratti. Barreeffamaanis oobdii miidiyaa irratti sheer godheera. Oobdii miidiyaa telegiraamii fi FB irraa argachuu ni dandeessu. Warri immoo sagalee voice isaa kanaan dura qabdan irra deebitanii dhaggeeffachuu dandeessu. Amma bal'inaan isa keessa hin galu. Yommuu Waaqayyo haala naan mijeesse bal'inaan gara fuulduraatti itti deebi'ee barsiisuu hin danda'a. Mata dureen irratti dubbadhu gooftaan wanta abdachiise raawwachuuf hin seesu kan jedhu irratti hin dubbadha. Lakkoofsa 9 irratti akkas jedha. Gooftaan wanta abdachiise raawwachuudhaaf hin seesu. Anis gooftaan wanta abdachiise gooftaan waan nu abdachiise raawwachuudhaaf hin seesu. Argitanii maaliif namni Waaqayyoo kun saba kanaan akkas jedha? Gooftaan wanta abdachiise raawwachuuf hin seesu maaliif jedha? Wanta abdachiise raawwachuuf hin seesu jechuun wanta abdachiise wanta dubbate raawwachuuf duubatti hin deebi'u. Yaada isaa hin jijjiiru. Waan dubbate sana akkuma dubbate raawwataa jechuudha. Maaliif akkas jedhe namni kun? Namni kun gooftaan waan dubbate qaba. Bara duriitii kaasee irra deddeebiidhaan saba isaa dubbate qaba. Keessumaa waa'ee lammata deebi'ee dhufuu fi barri dhumaa maal akka fakkaatu Waaqayyo ifa kaa'eera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barumsa isaa keessatti ifatti dubbateera. Haa ta'u malee namoota tokkotu ka'aniitu haala qabatamaa namoonni keessa jiran ilaalanii chaalenjii namoota mudatu qorama namoota mudatu ilaalanii akkasumas dubbiin kun erga dubbatamee guyyoota fi waggoota itti dubbatamee fi otoo raawwatamin waggoota ture ilaaluudhaan inni kun immoo raawwatu akkasumaan dhamaatu akkasumaan gooftaa eeggattu. Gooftaan keenya nuuf dhufa guyyaa tokko hin furamna guyyaa tokko hin hiikamna guyyaa tokko hin boqanna guyyaa tokko aara galfanna jettanii akkasumaan nuuf dhamaastu. Egaa erga dubbatame kun waggaa amma kanaa ga'eera. Amma kana lakkaa'eera garuu wanti ta'e hin jiru wanti xab jedhe wanti lafa bu'e wanti ijaan mul'atu wanti harkaan qabatamu hin jiru. Meerree abdiin keessan jedhanii jilba buusuudhaan namoota amantii irraa kaachisuudhaan dubbii Waaqayyoo irraa kaachisuudhaan ija isaanii Waaqayyoo irraa akka isaan buqqifatan gochuudhaan namoonni olii gadi deemanii olala ture jechuudha. Kanaaf namni Waaqayyoo kun sinittani yaa michoota koo jedha. Guyyaan tokko goofticha biratti akka waggaa kumaa waggaan kumnis akka guyyaa tokko ta'uu isaa yaadadhaa jedha. Guyyaan Waaqayyoo biratti lakkoofsi guyyaa fi nama biratti lakkoofsi guyyaa waliin fakkaatu.
Akkitti Waaqayyoo waa lakkaa'uuf akka namni itti waa lakkaa'uuf tokko miti jechuudha. Waaqayyoo biratti guyyaan kumni tokko akka guyyaa tokkooti. Guyyaan tokkos akka guyyaa kumaati. Herreega mataa keenyatiin herreegnee inni Waaqayyo dubbii isaa keessatti kakuu waliigalaa kan nuuf gale waa'ee lammata deebi'ee dhufu gooftaa Yesuus Kiristoos akkasumas dhimmoota biroo kakuu waliigalaa keessatti inni dubbii isaa keessatti nuuf gale. Akkasumas addat specific covenant promise kan inni nuuf gale maqaa keenya waamee kallattiidhaan Waaqayyo waa'ee keenya kan inni dubbate kan inni waa'ee keenyaaf kakate danuutu jira. Tarii inni sun egaa guyyaa mataa keenyatti guyyaa nuti eegnutti guyyaa nuti yaadnutti guyyaa nuti karoorsinetti guyyaa nuti barbaannetti otoo raawwatamin tureera ta'a. Otoo raawwatamin bubbuleera ta'a. Kanarraa ka'uudhaan coolabuu dandeenya. Kanarraa ka'uudhaan abdii kutachuu dandeenya. Haala nu mudatu ilaallee gojamaasisaa biyya lafaa harkisaa biyya lafaa dharraa biyya lafaatiin dubbii Waaqayyoof yaada Waaqayyoo irraa akka hin mucucaanneef namni Waaqayyoo kun warra bara sana turanittis ergaansa har'a anaaf isinittis kan dubbatudha jechuudha. Anis ergaa kana isinitti himuu kan hin barbaadeef har'as akka yeroo sana wanti yaada Waaqayyoo keessaa dhaloota mucuceessu kakuu Waaqayyoo irratti akka obsa dhaban kakuu Waaqayyoo irratti akka abdii kutatan wanti dhaloota godhu waan baay'eetu jira waan ta'eef ammallee dubbachuun kan barbaachiseef kanaaf. Egaan nuti kun gooftaan wanta dubbachiise raawwachuudhaaf hin seesu. Akka namoonni tokko seesutti isa lakkaa'an miti. Namoonni hundinuu yaada garaa isaanii akka geeddaratanii malee garri tokko iyyuu akka bada waan hin barbaanne obsaan isiniif hin danda'a. Argitanii obsi Waaqayyoo turuun Waaqayyoo namoonni hundumtu akka isaan fayyan namoonni hundumtu akka isaan birmaduu ba'an namoonni hundumtu gara gooftaa beekutti akka dhufan namoonni hundumtu gara fayyina bara baraatti akka dhufaniif carraa kennuudhaaf kan inni ture malee dubbii isaa haalee yaada isaa jijjiiree miti jedha. Har'as obboloota koo waa'ee lammata deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin wal qabate gaafa nuti jaannuuf xiinxallu kan nuti baruu qabnu kana. Wangeelli ammallee addunyaa kanatti hin lallabamne. Namoonni fayyuu qaban danuutu jiru qabaa seexanaa jala jiru isaan kun wangeela kana dhaga'anii namni hundumtu guyyaa tokkotti fayyee mootummaa Waaqayyoo dhaala amantii jedhu Waaqayyoos namnis nutis hin qabnu garuu fedhiin Waaqayyoo namni hundumtu akka fayyudha. Fedhiin namaa garuu garagara. Namoonni baay'een karaa Waaqayyoo kan qabatan jiru namoonni baay'een karaa mataa isaanii karaa biyya lafaa kan qabatan jiru. Haa ta'u malee Waaqayyoo nama hundumaaf carraa kennuu barbaada. Egaan yeroo amma nuti keessa jirru bara dhumaati. Kuni beekamaadha. Waaqayyo waa'ee bara dhumaa dubbachuu erga jalqabee bubbuleera. Sagalee Waaqayyoo keessattis waggaa 2000 dura caafameera. Yeroo sanatti dhufaatiin Kiristoos dhiyaateera jedhamee ture. Irra caalatti immoo yeroo ammaa kana dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhiyaachuurra darbee balbalarra ga'eera. Kanammoo maaliin beeknaa yoo jennee sagalee Waaqayyoo keessatti wantoonni caafaman jiru. Barumsaan kanaan dura barsiise keessaa argachuu dandeessu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufuudhaaf ga'eera jennee dubbachuudhaaf maaltu nu dandeessisa jedhu qabxiiwwan gurguddaa 5 hanga 6 kaaseen ture. Duubatti deebi'aa dhaqaa barbaadati oobdii miidiyaarra FB irraa dubbisaa barreeffama dheeraan barreesse jechuudha. Erguma koronaan kun dhufeen barreesse waan ta'eef achi fagoon jiru. Kanneen keessaa inni ijoon waa'ee mootummaan Israa'el walitti qabamu mootummaan Israa'el deebi'ee dhaabbachuu danda'u. Israa'el faffaca'aniitu turanii dhufaatiin gooftaa Yesuus yerootti dhiyaatutti sabni Israa'el walitti qabamanii mootummaa mataa isaanii hin dhaabbatu jedhe. Kun immoo erga ta'ee bubbuleera jechuudha. Israa'el walitti qabamtee mootummaa mataa ishee dhaabbattee of dandeessee biyya of dandeesse taatetu jirti. Kana qofa miti bara dhumaatti wantoonni hin ta'u jedhaman baay'een jaalalli namoota jidduutti qorruun abbaan ilmi abbaa intalli haadha intala dabarsitee kennuun namni dabarsee wal kennuun jibbi baay'achuun wal lafafiin baay'achuun jijjiirama uumama irratti dhufu socho'iinsa lafaa sigigaannaa lafaa balaawwan garaagaraa yeroodhaa gara yerootti bifa akka voolkaanootiin bifa biraatiin uumamuun akkasumas mootummaa irratti ka'uun lollii fi oduun lolaa baay'achuun jaalalli namoota jidduudhaa qorruun kana qofa miti mallattoowwan baay'een kan bara dhumaatiif kaa'aman amma raawwataniiru. Baay'een isaa raawwatamaniiru. Hafuuronni hamoon ka'uun barsiisonni sobaa baay'een ka'uun ani Kiristoos jedhanillee kan ka'an darbees immoo bineensichi humna haaratiin ka'ee hojjechuu jalqabuun isaa siistemni haaraan
kan addunyaan seexanni addunyatti ittiin kiyyeessu diriiruun kunneen kun mataan isaa jalqabeera jechuudha. Bara dhumaa keessa jira. Yeroo nuti bara dhumaa kana keessa jirutti amma seexanni namoota garaagaraatti fayyadamee jilba nu buusuu barbaada. Ammallee dhufaatiin Kiristoos fagoodha. Ammallee kakuu Waaqayyo waa'ee lammata deebi'ee dhufuu isaatiif nu gale, kakuun Waaqayyo waa'ee jiruuf jireenya keenyatiif nu gale, meerri hin jiru waan ta'eef akkasumaan Waaqayyo jettaan hin jedha seexannii fi namoonni amantiitti dadhaboo ta'an. Haalli keenya, miirri keenya, foon keenya kan nutti dubbatu kana maal akka taanu akka abdii kutannu, maal akka taanu akka gungumnee abdii kutannee Waaqayyo irraa duubatti akka deebinu, kiyyoo seexantichaatti akka galluuf, Waaqayyo irraa fuula keenya, yaada keenya, qalbii keenya deeffannee isa biraa duukaa akka buunu. Yeroo Kiristoos nuuf dhufee boqannutti, yeroo Waaqayyo kakuu keenya nuuf raawwatutti, nuti immoo yaada Waaqayyo jala akka baanuuf biyyi lafaa baay'ee hojjetaa jira. Isa lammata deebi'ee dhufu Kiristoos qofa miti. Otooruma biyya lafarra jiru wanti Waaqayyo nuuf galeef nuuf kakate jira. Kan nuuf raawwatu. Otoorraa kan bubbule garuu boru iftaan nuuf raawwachuudhaaf kan jiru. Gara boqonnaa haaraatti ce'uudhaaf, gara jireenya haaraatti ce'uudhaaf kakuun nuuf raawwatamee lafa Waaqayyo nuuf yaadeef nuuf akeeketti jireenya Waaqayyo nuuf argetti darbuudhaaf yeroo ga'ee jirutti nuti garuu obsa dadhabnee, nuti garuu abdii kutannee, nuti garuu mogoleen nu laafee yaada Waaqayyoo keessa akka mucucaannuuf hojjeta seexanni. Seexana qofa miti haalonni keenyas akkasuma yeroo ammaa kana keessa haalonni baay'een Waaqayyoo irraa akka abdii kutannuuf akka gungumnu kan nu godhuudha. Wanti duubatti nu harkisu akka nuti of ilaalu, akka nuti miira keenya keessa galu wanti godhu danuudha. Karaa jiruuf jireenyatiin, karaa fayyaa keenyatiin, dhimma gaa'ilaa wajjin wal qabatu, dhimma jireenya wajjin wal qabatu. Dhimma hojii wajjin wal qabatu, dhimma tajaajila keenyaa wajjin wal qabatu, dhimma maatii wajjin wal qabatu, dhimma garaagaraatiin kan to'annoo harka namaa jala jiruuf to'annoo harka namaa jala hin jirre garaagaraatiin nu dadhabsiisuudhaaf hin dhama'a. Nu dadhabsiisuudhaaf yaalii guddaatu godhama. Guyyaadhaa gara guyyaatti kiyyoo baay'eetu nutti afama, xiyya baay'eetu nutti darbatama. Obsa fixannee akka deebnuuf. Deebi'een dhufuu Gooftaa Yesuus Kiristoos ture miidha jedhuun diinnis immoo waan baay'ee gochuu barbaada. Kiyyoo baay'ee kiyyeessee waan gaarii fakkeessee nu xaxee nu kaffisuu waan baay'ee godha. Kanaaf nuti garuu waan tokko baruu qabna. Gooftaan wanta abdachiise raawwachuudhaaf akka hin seesne baruu qabna. Akka duubatti hin deebine baruu qabna. Waaqayyo waa'ee keetiif kan dubbate, caaffata qulqullaa'aa irratti kan dubbate, addatti maqaa kee waamee kan dubbate, waan siif dubbate Waaqayyo Gooftaan maccaa dubbachuudhaaf hin seesu. Waaqayyo dubbachuu isaatti ati konfidensii qabaadhu malee, dhuguma Waaqayyo sitti dubbachuu isaa irratti irgixanyaa ta'i malee, itti amani malee. Waaqayyo dubbateera taanan, wanna Waaqayyo waa'ee kootiif dubbate qaba jetta taanan, Waaqayyo waa'ee kootii waan kakate qaba jetta taanan, Waaqayyo waa'ee kootii waa'ee dhaloota kanaa sagalee isaa keessatti dubbateera, waan kaa'ametu dhugaa kaa'ametu jira jetta taanan, matumaa Waaqayyo waan dubbate hin seesu. Maaliif in ariifa ture? Waaqayyo sagantaa mataa isaatii qaba. Akkaataan hojii Waaqayyoof akkaataan hojii namaa garagara. Akkaataan inni seexanni hojjetu akkaataa waan ittiin hojjetu garagara. Seexanni yeroo si gammachiisee, si mirqaansisee, booddee kiyyootti si galcha. Waaqayyo immoo bara baraa kee ilaalee, jireenya kee boruu ilaalee, galma kee boruu ilaaleetu jireenya kee gaggeessa malee miira kee har'aa ho'isuuf miti. Waaqayyo karoo miira namaa ho'isee boruu namaa balleessuu hin qabu. Har'a sitti badee har'a sitti toluu dhabaateellee jireenya bara baraa akka qabaattuu fi boruun kee immoo galgalli kee gammachuudhaan akka darbu barbaada Waaqayyo. Kanaaf akkaataan lakkoofsa Waaqayyoo, akkaataan madaala Waaqayyoo, akkaataan herrega Waaqayyoos immoo akkaataa herrega dhala namaarraa adda obboloota koo. Kanaaf hin seesne Waaqayyo. Yaada isaa hin jijjiirre Waaqayyo. Waaqayyo yaada isaa hin jijjiirre. Hin jijjiirus matumaa hin jijjiiru. Isa kana jala muriitii fudhadhu, itti amani, hin jijjiiru. Hin dhaga'in miira kee, hin dhaga'in seexana, hin dhaga'in biyya lafaa, hin dhaga'in jecha namoonni dhilbaa'ummaan dubbatan. Waaqayyo hojiitti jira. Kan inni obsuuf immoo dhimma dhuunfaa keetii keessatti waan godhu qaba waan ta'eef, waan arge qaba waan ta'eef, kakuu dhuunfaa kee keessatti waan arge, waan tolchu, waan boru dhufuudhaaf jiru, amma akkaataa itti jirtu kan. Isatti tubsitti deemu waan beekuuf ati hin beektu, Waaqayyo waan beeku qabaaf Waaqayyo waa tolchuudhaaf tura. Akka immoo dubbii isaa waliigalaaf kakuu isaa waliigalaattis immoo Waaqayyo Gooftaan maccaa namoonni fayyuu qaban waan jiraniif, namoonni hiikamuu qaban waan jiraniif,
beekaa obsa malee hardhuma ka'ee har'a fiigee dhufee nu fudhachuu wallaaleeti miti. Isumaayyummaa akkaataa sagantaa isaa bara baraatti deematu jira. Guyyaan deematu jira. Guyyoottan dabarsine waggoottan dabarsine lakkoofne malee amma nutti dhiyaateetu jira. Dhufaatiin gooftaa nutti dhiyaateetu jira. Akkana amma isinitti dhufe mallattoo baay'eetu jira. Nuti guyyaa inni dhufu sa'aatiif guyyaan isaa kibxata ta'ee wixata ta'ee isaa hin beeknu malee dhufaatiin isaa dhiyaachuu isaa beekna sagalee nutti himeera jechuudha. Erga guyyaan isaa sa'aatiin isaa immoo hin beekamne maal gochuutu nutti jiraata? Dammaquutu nutti jiraata. Fuula Waaqayyoo barbaaduutu nutti jiraata. Qulqullummaan deddeebi'uutu nutti jiraata. Sodaa Waaqayyoo keessa deddeebi'uutu nutti jiraata. Waaqayyootti maxxanuutu nutti jiraata. Waaqayyootti kooluu galuutu nutti jiraata. Wangeela Kiristoos lallabuutu nutti jiraata. Lubbuu badde barbaaduutu nutti jiraata. Warra amantiitti dadhaban sagalee Waaqayyootiin jabeessuutu nutti jiraata. Irra deddeebinee dubbachuutu nutti jiraata. Dhugaa labsuutu nutti jiraata. Malee ciisuun gungumuun boochuu ta'uun nutti hin jiraatu. Isa har'a argamee boru dhumu. Beektu waa'ee biyya lafaaf yeroo dubbatu waa'ee samii kana waa'ee lafa kana kunniin kun hundumtuu kan darbanidha jedha. Argitanii akkasitti jiraattanii dhufeenya gooftaa Yesuus Kiristoos eeggachuu qabdu jedha. Akkamitti wanti kun hundinuu akkasitti wal gadhiisanii ergate isin namoonni Waaqayyo attamitti jiraachuun isiniif taa'ee jedheet jireenya qulqullaa'aa jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuu jireenyi namoota Waaqayyoof ta'u maaliin namoonni Waaqayyo jireenya akkamii jiraachuutu isaaniif ta'a? Jireenya jaalalaan guutame, jireenya obsaan guutame, jireenya of qabuudhaan guutame, jireenya fakkeenyummaa gaariidhaan guutame, jireenya qulqullummaa jiraachuudhaan kan nuti deddeebi'uu qabnu. Akkasitti jiraattanii dhufa guyyaa Waaqayyoo in eeggattu. Isaafis ariifattanii hin hojjettu. Waaqayyoof ariifannee hojjechuu. Mootummaa Waaqayyootiif ariifannee hojjechuu. Namoota gara mootummaa Waaqayyootti fiduu. Biyya lafaa warri jibbitan jirtu. Jireenyi biyya lafaa warri isinitti hadhaa'e. Biyya lafaa keessa jiraachuun kan isinitti ulfaate jirtu. Biyya lafaa rakkina ishii gattanii gara jireenya bara baraa boqonnaa isa bara baraatti darbuu barbaaddu. Isa barbaaddu yoo ta'e Waaqayyoof ariifadhaatti hojjedha. Maaliif obsa Waaqayyo? Maaliif tura Waaqayyo? Namoonni fayyuu qaban haa fayyaniif. Isin immoo dafaatii wangeela lallabaa lubbuun baay'een akka fayyu godhaati. Wangeela mootummaa Waaqayyoo labsaati. Kiristoosin labsaati. Namoonni wangeela kan dhaga'anii fayyuudhaan dhufaatii gooftaa Yesuus ariifachiisa. Gungumiidhaan ariifachiisuun hin danda'amu. Ciisuudhaan ariifachiisuun hin danda'amu. Wangeelicha bal'inaan labsuudhaan dubbii Waaqayyoo bal'inaan labsuudhaan namoonni gara Waaqayyootti akka dhufan gochuudhaan Kiristoos dhufaatii isaa ariifachiisuu ni dandeenya obboloota kan koo. Kanaaf ergaan koo kallattii lama xiyyeeffata. Waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoosii fi kakuu isa dhufaati irratti galame akkasumas kakuu adeemsa jiruuf jireenya keenya irratti nuuf gale irratti kan xiyyeeffatudha. Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Guyyaa sanaafis bantiiwwan Waaqaa ibiddaan gubatanii waliin gadhiisu. Ijoon uumamaa lubbuu hin qabne hundinis ho'a ibiddaatiin hin baqa. Nuyi garuu akka abdii inni nuuf kennetti bantiiwwan Waaqaa haaraa lafa haaraas warra qajeelummaa keessa buufatan in eegganna. Ilaa inni badu hin bada. Ilaa argitanii nuti garuu jireenya haaraa fi boqonnaa haaraadhaaf qophoofna jechuudha. Yaa ijoollee Waaqayyoo waan boru baqee badu, waan boru gubatee badu, waan boru barbadaa'ee badu, waan boru dhiiftanii deemtan otuma gooftaan Yesuus Kiristoos hin dhufin iyyuu waamichi isin qaqqabee immoo dabareedhaan kan dhiiftanii deemtaniif gooftatti dudda hin gatinaa. Isa kanaaf jettanii biyya lafaatti luucca'inaa. Isa kanaaf jettanii jaalala biyya lafaa keessan galinaa. Biyya lafaatti michoominaa. Kunneen kun hundumtuu hin bada. Qabeenyi har'aas hundumtuu hin bada. Argitanii nyaanni garaadhaaf garaanis nyaatan lachaan isaanii wal qabatanii hin badu sagalee Waaqayyo. Waan badu jettanii Waaqayyo irraa fuula keessa hin deeffatina. Waaqayyo tamala hin jijjiirratina. Hin gunguminaa. Iddoo keessan hin gadhiisinaa. Abdii qabdanitti jabaadhaa. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irraa akkas jedha. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsa kadhatan mootii fufaa kadhadhaa jedha. Abdii guddaatu dura keessan jira. Akkam isintu dukkanaa'e miti. Akkam qorama keessa galtan miti. Akkam biyyi lafaa isin dhiphiftu miti. Akka har'a qaawwi firruun baay'ee isinitti baay'ate miti. Abdii guddaatu dura keessan jira. Waa'ee keessanii wanti Waaqayyo abdachiise danuutu jira. Kan raawwatamu utoo hin raawwatin kan hin hafne jira. Isarratti of gataa. Isarra ija keessan keewwadhaa. Isatti maxxanaa malee calaqqee biyya lafaa ishee har'a ija fuulduratti nama hawwattee booddee bowwaa nama buuftu. Ishii kanatti of hin kennina.
hin abdatinaa biyya lafaa ittiin hirkatinaa hin luucaynaa yaada biyya lafaa wajjin Waaqayyootti qabamaa jiraadha wabiin keessan isa Daabajina Makroodiyaas kanaafis michoota koo isaan kana eeggachaa warra xurii fi mudaa hin qabne taatanii Waaqayyo wajjin nagaa qabaattanii akka argamtaniif dhama'a. Ila Waaqa wajjin nagaa qabaachuudhaaf dhama'a. Akka nama mudaaf xurii hin qabnetti Kiristoos amanuudhaan mudaan keessan dhofkameera. Isin garuu waan biyya lafaa borcitanii harka keessan xureessitanii sammuu keessan xureessitanii argamuu keessaa ba'aatii. Waaqayyoodhaaf jiraachuutti Waaqayyootti qabamtanii jiraachuutti Waaqayyo wajjin nagaa qabaachuutti cimaa jedha. Namni Waaqa wajjin nagaa hin qabne akkamitti Waaqa wajjin jiraata? Waan xixiqqoodhaaf jettanii maaf nagaa dhabdu? Maqaa Yesuusin hafuurri Waaqa wajjin nagaa isin dhabsiisu haa rukutamu. Kanneen keessaa tokko gungummii kan jedhamtudha. Gungummiin jireenya keessanirraa haa rukutamu. Akka daa'imaa usuusuu jedhama yookaan karameelladhaan. Waaqayyo akkasiin gowwoomsu maaliif barbaadu? Maatiin daa'ima boosuu fi daa'ima caccaaqqaa daa'ima nama rakkiftu karameelladhaan yookaan xaba yookaan usuusuu waan jedhamu tokkoon gowwoomsu. Anuu kanan sii bitaa, anuu karameellan sii bitaa, anuu muuziin sii bitaa, gab jedhikaa, ushururuukaa, anuu shonkooran sii bitaa, anuu gaafa gabaan ga'e uffatan sii bitaa, anuu kanan sii godhaa jedhe. Gaafa gabaa kan karameellaa bitanii mee dhaqii kana naa godhe, ilaa fiigitii akkas godhe. Waan akkasii dhaqi iddoo akkasii dhaqi yookaan immoo gab jedhi jechisiisu. Waaqayyo akka akkasiisin godhu maaliif barbaadu? Karameelladhaan shonkooraan akkasiin gowwoomsu maaliif barbaadu? Waaqayyo irraa waan xixiqqoo maaliif eegdu? Uffata sitti bitaa, anuu uffatan sitti bitaa, anuu sin barsiisa yookaan immoo anuu gaa'ilan sii kenna, intala bareedduu ishiin sii kenna, gurbaa bareedaa isaan sii kenna, birriin sii kenna, manan sii kenna, konkolaataan sii kenna jechuun akkasiin gowwoomsu maaliif eegdu? Yoo kanan goone immoo Waaqayyo akka gara jabeessa akka isin gate akka isin dhiise akka dugda isinitti gateetti maaliif lakkooftu? Piikcharii guddaa ilaala. Maaliif Waaqayyo kolkollee biyya lafaaf miti kan si waame? Hallelujah. Sagalee Waaqayyo ko wanta biyya lafaa hundumaa buufattanii jireenya keessatti yoo hirriftan gatii maalii qaba jedha. Badhaadhummaan ko galma jireenya keenyaa miti badhaadhummaan biyya lafaa ijoollee Waaqayyo. Yoo qabaanne gaariidha. Nyaannee ittiin dhugaa hojii Waaqayyo ittiin hojjetaa mootummaa Waaqayyo ittiin bal'isaa warra rakkatan ittiin gargaaraa ni jiran. Garuu hunduma gatneetu deemna. Nyaanni garaadhaa fi garaan nyaataaf lachan isaanii wal qabatanii maal ta'u jedhu hin badu jedha wangeelli. Kanaaf Waaqayyo waan wanta xiqqoon akkasiin gowwoomsu qalbii keessanitti bituuf hin eeyyaminaa. Hin godhu Waaqayyo kana. Waan sii godhe numa sii godhu. Yoo siin goone immoo Waaqayyo Waaquma. Waan xixiqqoo hiriyoonni kee qaban dhabdee waan xixiqqoo namoonni si hojjechiisan bira hojjettu sun qaban itti naafin isaan waan guddaan qabani. Waan xixiqqoo malee. Ati garuu waan xiqqoon qabdu garuu waan guddaa qabda. Wanti guddaan jireenya, wanti guddaan fayyina, wanti guddaan jireenya bara baraa mootummaa Waaqayyooti. Jarri hin qaban waan xixiqqoo qabu. Xixiqqoon sun immoo konkolaataadha, mana jireenyaati, uffannaa, nyaata, dhugaatii waan garaa garaa. Waan xixiqqoo namni qabu otoo guddaa bira qabdu maaliif hawwita? Ijoolleen tokko tokko nyaata coomaa fi nyaata madaalawaa mana isaanii jiru dhiisanii firfaarii gola ormaa hawwu. Yeroo mana namaa dhaqan mana nyaatanii ollaa gaafa dhaqan daa'ima harkatti ilaalanii wajjin luucca'u. Amantoonni bara kanaa kakan waan guddaa mana isaanii jiru dhiisanii waan xixiqqoo biyyi lafaa qabdu wajjin luucca'u. Maqaa Yesuusin kun sirraa haa cabu. Kanaaf gooftatti qabame nagaa gooftaa wajjin qabdu qabu. Isumaayyuu gungummiidha Waaqa wajjin wal lolu. Nagaa dhawu. Akkasumas hin jennee Waaqayyo otoon si amanadhu siif jedheen abbaa siif jedheen hiriyaa koorraa gargar ba'e siif jedheen akka nama guuta kana immoo siif hanqanna jetti kana siif hantaa iddoo kanaan si godhette meerreeti kan goote kanaafin si duukaa bu'e kanaafin si amanadhe kanaafin si duukaa. Oo sirraa haa cabu jedheeraan. Waaqayyoota marraan darbee sirraan cabsaara. Inni hin gungumin. Sababa kanaaf jettee Waaqa wajjin nagaa dhabiin sagalee Waaqayyo Waaqa wajjin nagaa qabaachuutti jiraadha. Nagaa Waaqa wajjin qabdan eeggadha. Silumaa jireenya kan isiniif qajeelu yoo gungumtan otoo hin taane nagaa Waaqa wajjin yoo qabaatan hir'uu keessan irra dhaabbattanii yoo galateeffatan innumti isinitti gungumtan kun iyyuu isiniif guutuu danda'a. Waaqayyo dhimma hin qabu. Waaqayyo karoora isin beelessuu, isin dheebessuu, isin daarsuu, karoora isin yoomsuu hin qabu dhugaa isinitti hima.
yoo barbaacha Waaqayyo isuma taa'u isiniif kenna garuu isin dursaati gungummii keessaa ba'a waan xiqqoo Waaqa madaalina gaafa waa isinii kenne isinitti too'ee maraqqantanii ha jettanii akka warra caatii qaame addunyaan keessan ta'ee gaafa waan xiqqoo isinii godhe gaafa waan ta'e isinitti hidhate mataan amma ubboo bishaanii isin hin ga'in kaleessa sarras Waaqni waaquma gaafa argattes gaafa dhabdes Waaqni waaquma gaafa guutes gaafa dhates Waaqni waaquma ijjanna wal fakkaataa qabaadhu yoos Waaqayyo sirratti dhangalaase eebbisa haalli si fudhatee deema argachuun si fudhatee deemee dhabuun immoo duubatti si deebisa yoo ta'e waa siif hin kennu waa sii kennee si dhabuun barbaadu Waaqayyoodhaaf biizinesiin guddaan yookaan Waaqayyoodhaaf xiyyeeffannoon guddaan sidha malee waan ati qabdu sana miti waan ati barbaadu si kennee si dhabuun kaayyoo Waaqayyoo miti dhabdeellee Waaqayyoodhaaf argamu dhabdeellee mootummaa Waaqayyoo argachuudhaaf kan barbaachi Waaqayyoo kanaaf fannoo irratti lubbuu isaa kan dabarse Kiristoos satti qabamaa jiraadha waan har'a badduuf jettanii waan baruu badduuf jettanii Waaqayyootu duddan kadina kiristaanummaan kanaan madaalamu kiristaanummaan jireenya immoo jiraachuu fakkeessuu miti miira miti ilaabaa jiikaa fooya hin fakkeessinaa fakkaadhaa jiraadhaa ilma Waaqayyoo Kiristoos hin fakkaadhaa jiraadhaa miira keessaa ba'a herregaan deddeebi'a yoo kana gootaniif yoo kana taatan dhugaatti Waaqayyo kan isin barbaachisu keessaa tokko illee isinitti mul'atu hara lafarrattis Waaqayyo eegee guyyaan isaa yeroo ga'e waan barbaachisu isiniif kenna yoo lafarratti dhabdan illee dubbiin gooftaa Yesuus dhiyoodha waan ta'eef achitti isin keessa Waaqayyo jabaadhaa ayyaanni Waaqayyo isiniif baay'ata waa'ee lammata deebi'ee dhufuu Kiristoosii hin kaasuun isiniin jedhe jalqaba keessa galeennaan barumsi isaa baay'ee bal'aadha ergaa Waaqayyo guyyaa kaleessaa natti dubbate lubbuu qaba kakuun lubbuu qaba guyyaan Waaqayyo yemmuu ga'u fiigee ariifatee si qaqqaba jedhu isa Waaqayyo guyyaa kaleessaa natti dubbate muraasa isiniin ga'een har'a cimsee gadi qabee isinitti himuudhaaf dhufe jabaadhaa faaruu kana faaruu amma isiniin jedhe kana warri beektan warri argattan naa ergaa naaf kennaa nan barbaada nuyyuu sirriitti guutuu isaa faarfachuun barbaada ayyaanni Waaqayyo isiniif baay'atu jabaadhaa gooftaa koo galanni siif haa ta'u dubbii jiraataa kana sagalee keessa jireenya qabu akkan dubbadhu waan na gargaara ta'u ijoolleen kee kunis dubbii kee kanaan jireenya isaanii qoranii ilaalanii itti qabamanii akka jiraataniif ayyaana kee isaanii baay'isa anis akka